jaalibsaa yoo kassaa deeman yoo kana sanii deebite yoo inni akkaawuntii keessi kannaatillee baasuu fi dandeessaa. لا أنا دندون Maaliif? أنا دندون Okay. Saudi Arabiyaatti hin danda'amuunsa. دندون Garuu an silaanatti kannate deeqaa keessaaniin baasaaf garuu alaafinnata akkanaa fudhachuun fedhu maaliif nama wajjin ol si dhabsiisanii beekta. Yoo akkaawuntii isaan akka keessaa baasuu fi numaan danda'e garuu mansulummaa Mee sabboona jaalleebsaa galatoomiti akkin jeeti. Ammaan tana kanumatti itti dhiisaadhaati guyyaa tokko yoo rabbi yoo haa. Jeneraalaan keessaa baasaa fi jechaa jira. Jaalibsaa jala kana jira. Kunoo jedhan jara kanaan keessaan baasee Keessaa baasaa jechaa mee ol baasa. جنرال أولغاسي مي أولباسا مي لك أولباسا مي جنرالا Jeneraal akkasa tokko barreeffadhu. Jaranaa lakkoofsa akka balleeffadhu akkas gooteen furtee namatti amanu ta'uu qaba. Jaalleebsaa. Maal jettee dar? Ilaa salaamu alaikum. يا فارم دسرا Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Keessaa baasuun salphaa garuu eessa erganiif? إيه سيسي يرجع كذي خلاص يباسن كان جو إدر Namni itti erganni jira gurbaa tokkootu jira. Haa'ullaa kana jiru tokko gurbaa tokko arusii tokko jira. Kaatee amantu? Jechiin akkamitti erganii fakkeenyaan amma keessaa si baasuu hin danda'ate osoo maataa jirtu eenyu keessaa si baasuu hin danda'a biyya jirutti jechuudha baay'ee salphaa keessaa baasuun garuu biyyatti si ergan yoo asii gara biyya akkasii ergu taate salphaa garuu asii Awurooppaa erguun ni ulfaata akkamitti si erga baankiidha waan yoo baankiin ka fudhatu Ati Itoophiyaa jirtaa? Itoophiyaa miti kan Afrikaa jira Masrii jiraate. Goleen coo inni Swiitiin jira Swiidin jirati. Awurooppaa erguu hin danda'u keessaa si baasuun salpha garuu yoo gara biyyaa ta'e salpha biyya si erguu ni danda'a. Ati achi biyya yoo ka fudhattu ta'e namarraa fakkeenya nama hawaalaa dalagu nama birrii achi biyya hawwalu Moo nam takka wajjiidha eegaan biyya tana dhufe nama hidhaa jiru nam tokko wajji qunnamtii takka hin qabu kunoo jaalleebsaadhaa fi akkanumatti tokkoo gubbaa alboo malee nam tokko wajji qunnamtii hin qabu. Yaa bar tanaaf hin jaalibsaa tasaa amma waan gootu laal atamma waan gootu jaalibsaa waan gootu laal anillee amma hin bayaa waan ati gootu giifti maa kennaniif keessaan baasuun salphaadha haa kennamuuf giiftiin dura giifti maa olii qaba anillee keessaa baasuu fi danda'a namni biraallee keessaa baasuu fi danda'a salphaa kuni. Ishi tole. Mee faamilii warri jala jirtan nama kuma takkaas jira. Xiqqaattus guddattus inni reefu anqaalluu taanaan na darbanii gosummaan na dhiibanii maarreedhaa jedhe. Akka gosummaan hin jirre akka gosummaan Oromoo keessa hin jirre Oromummaa bichaadhaaf waan qabdan asirratti puush godhame. Xiqqaatte guddatte gosummaa inni gartee qabateeni an gosummaa acha na jibbanii ani gosa sana ta'uuf akkasin na dhiibanii jedhee inni dubbate sani mee keessaa balleessaa waan qabdan asumarratti puush godhaadha. Okay, rakkoon qabu jaalibsaa uummanni warri as jala jiru ni godha. Amma walii galtaniidha akkam inni osuman baafanne akkasumatti nama fedhee baasaaf akkasuma puushaa godhani. Sabboona rakkoon qabu meeqa mallaquma argatu sambooda watakka abbaa fedhe keessaa baasaaf yoo inni hin beekne nu mala hin himnaaf biyyaa fedhe ta'e ijoollee Awurooppaa jirtu tam irrattu baafachuu danda'a. Asitti illee baafachuu danda'a bakka fedhe baafachuu danda'a. Garuu amma sulummaa akkanaan fudhadhu biiziidha malee an baasuuf hin danda'aara nama Jarmaniin jira. Isa cawwallaa irraa rakkoo qabaree keessaa baaftaa fi ilmoo baasuuf hin danda'e garuu mansulummaa akkanaan fudhadhu malee maaliif ni beektaa dalagaan biiziidha. Saan namni kun keessaafuu asirratti namni si qomataa maalii yoo ati qisho dogongorte wanta sanumaaf malee anillee baasuu hin danda'amu. Waa jechaa jiran paasaawordii beekaa jechaa jiran paasaawordii TikTok. Bilbilaan banteemi bilbila lakkoofsa bilbilaa hin qabdaami moo imeeliin bante? Kun salpha ime yoo paasoordi illee wallaale bilbila qaba beeynaan salpha bilbilum lakkoofsa bilbilaa qabaate salpha. Bilbila kiyyaan hin baradde. Bilbila keetiin bantee? Bilbila keetiin bannaan salphaadha bakka. Ati amma sanumaafuu rabbi rahmata si haa godhu jechi mallaqnummaan argamu keessaa baasuun salphaa jaalibsaa tamma wanni ati irra dalaydu akka inni giiftii argatu godhi. Ijoollee Awurooppaa illee yoo ta'e baay'ee jira as Masri illee yoo ta'e rakkoo hin qabu bakka biyya fedhe keessaa baasanii ni erganiif. Mee haa ima argatu. Puush godhaafi. Ishi.
ummata faamilii kumaa dhibba takka waan as jirtan ummata kana isinirraan argannu gargaarsa gurbaa kanaa gootan giiftiin isaa taatu abbaan harkatti illee kaashii kennuufi barbaadu abbaan gargaarsa illee barbaadu waan dandeessan godhuuf hin dandeessanii bira dhaabbachuu namni danda'u hin jiru namni amma giiftiidhaan push godhu hin jiru. Akkana godhii fi jaalibsa. Har'a waan danda'an puushaa godhanii fi guyyaatti qabii fi xiqqishuu namni illee itti qophaayu waan danda'an namni harkaa qabu namni waa kennuu qabaate hadhaa kennuu fi agartee nillee nama miidhamaadha namni illee osoo qarqaari baay'ee nama ilma Oromooti nama kenna akkana akkaataan inni itti jiraatu sun nama hedduu waan inni haasa'u ni dhageettanii nama hedduu garaa nyaatti. Yoo danda'an amma asirratti namni qabu puushaa godhu yoo dhabde guyyaa lama sadii boodallee guyyaatti qabii fi akkasitti puushaa godhaniif. Jaalibsa amma akka wanni akka obboleessi keenya jee kana walii gala heedarilleen amma akka waan na fakkaatutti akka waan inni yeroodhaaf ba'uu deemuu takkanatti fakkaatu jira isarraa dhageenya. Sagantaatti qabiiti namni kafadee warri harkatti isa gargaaruu danda'u harkatti haa gargaaru. Warri giftiidhaan isa gargaaruu danda'u giftiidhaan haa gargaaru sagantaa akkanaa kana yoo goote dasna jaa. Tole. Yaada mana keessaati gaafa yaaduma kiyya. Isaa barbaadetti fooloos tolcha jira fooloo naadee isaa barbaadetti cinaan jira. Eedarillee keessaan ni dubbise yoo danda'ame yoo dadhabame akkana bira dhufullee ni godha. Ishi mee namni puush kan ammee xiqqooman nu eegalu amma irraa ta'u irraa amma hamiluma itti godhuudhaaf hamiluma isaatiif sibira jirraa nuti kunoo sibira jirra jechuudhaaf mee hamila itti godha mee namni dura hamila itti godhu jira mee hamiluma itti godha siif jirra kunoo nuti akka Oromootti hin boohin jettanii gartee jiraachuu keessan itti agarsiisuu keessanii mee namni dura jammaree mee hamila itti godhu mee warrumaan as jala jirtan gartee kumuma takka naa taatu kuma lama naa taatu waan guddaa miti gifti gurguddoo miti dirqamaa miti. Kuma takka naa taatu kuma lama naa taatu kuma sadii naa taatu onnee dhibbaati naa taatu wooma qabdaniin kuma kudhan galchaadhaa rakkoon qabdu kumuma kudhan naa galchinuume kumuma kudhan naa galchinuuti puush godhame wooma qabdaniin puush godha kuma kudhaniin amma jeeqa nama tokko gulchuu guutuu danda'a garuu mee kuma kudhan galchaame puush godhaate kuma kudhan galchaa yoo kuma kudhan sanin hin qabne naatu puush godha rakkoon qabdu sinirraa nama kuma takka kaasiru kanarraa yoo namni qabaanne jirre anaatu puush godha. Namni tokko namni giifti kennuuf hin jiru jechuun mazzala. Aboo jaallee ibsaa lubbuu fi goggosinan duraan siime habiibii kiyya dhugaan siime annama. Oromoon dililma garaa jabaatti dhiiroo. Duraan si himeen siin jee baran habiibii kiyya baran namni tokko. Anfeenaan naasa ishiifte malee waa'uma silaate waa'uma haasoo keenya san irratti silaa fixannee firraa tatteenyarra jirti. Puush godhuun dura rakkoosaan garee dubbatu jira yoo kam xiqqaatte sa'aatii lama asirraa haasa'u jira uummata keenya dhageessanii sa'aatii lama asirraa dubbatu jira yoo kam xiqqaatte. Sinii galaami. Amma namni giiftii takka kuma takka dhibba sadii tanarraa fooloo godhanii ililli irra darban malee namirraa jiru hin jiru jechuudha hangammatti. Maallaqaan guuruudhaaf kaashii guuruudhaaf kaashii bakka itti guuruuf hin qabu. Kaashii bakka itti gargaaruus hin qabu. Hengga tokkoon kannanii siin jedhu waan siime harree kun taraan siime bara jaallee ibsaa. Asiin jedhiin kan namni waan siyaa kenne siyaa kennu. Hin kannanii mee haa kannanii jaallee ibsaa nan gareefu dubbachuu jira eenyu kanname. Namni hundi akka ati jette sanitti yaadu agartee ati nama Oromooti ilma Oromooti karakkatillee nama kenna. Saniifuu namni waasii kennuu danda'ate afaaniin cal'isi namni waan danda'e siyaa push godhu yoo hadhallee pushtii godhuu baatan guyyaa biraatti siyaa qabani siyaa qarqaaranii obboleessa kiyya. Nama hedduu jala jiraniin argaa silaa push godhuu irraa qabaatanii silaa gartee isa gargaaruu irraa qabaatanii pushii hinga kanaan dhabummaa push nama godhanii ammoo harkatti warri gargaarra jedhu waan amma harka sana irratti akkaawuntii sin qabu inni namaa. Akkaawuntiin qabu yoo namarraa hin qabaachuu jira. Akkaawuntii irra gargaaruu sin garuu si galee.
amma laal jaalibsaa waan gootu laal akkuma dura siin jenne san guyyaatti qabii fi namni mallaqa kaashiillee kennuu fi barbaade kaashiillee mala itti godhanii fi warra kaashaappii qabu warruma Ameerikaa irratti buusanii biyyatti illee erganii fi agartee inni nama ijoollee achi hawaalaa gara biyyaa mallaqa ergu irraa fudhachuu danda'a jechuu sun salphaadha. Bifa sanii yoo qarqaarame bareeda jedhee yaadaa amma waan hundaafuu guyyaatti godhi itti yaadii namallee mari'achiisii. Ijoollee illee dabaladhu nama agartee namoota gugurdaa jechuudha. Bifa saniin itti deemame bareedaadha. Rabbi khayri haa godhuufi. Akkaawuntii amma namni irratti si daddabarsu kanuma as jala jiru warrees gubbaa jiru akkaawuntii irratti si daddabarsanii qabdaa Oromoo 50 haa taatu. Ni uun jiran isa eenyu akkaawuntii gurbaa mucaa tokko baatee janii ganda keenya kana jira. Ijoollee baateedha. Hinjiranii sinjeebar hinjiran ambar namni tokko an nama gaafa Haile Sillaasee uumame ayiliin namni waan namni deemuu naan Ila Haydar dhiifamas naa godhi Oromoon sii miti sii keessaa dhalattee miti orma cinaa rakkina qabaannaan bira dhaabbatti jechoota akkasii. Nuti Oromummaa dhaloota odoon ta'in dhiiga keenya facaafneetti rasaasni mataa kana cufa nu facaasee mataan keenya kun cufti nu mada odoo dhaloota hin ta'in odoo waan takka hin ta'in. Kanaafuu atis miira keessan seenini maaliifuu yoo namni tokkotti mufii qabaatte sababa saniif Oromoon cufti fakkeenyaan amma dhalataa baaleeti Mubaarak ammoo Jimma akka Oromootis cinaa jirra malee akka gandaatti miti dhageeffadhu. Kanaafuu rakkina yoo qabaatte rakkina kee Oromoon cinaa dhaabbachuu danda'a. Atis miira keessaa bahi hawaasa keenya warra jala kana jirtanu nama kana ni agartanii namni gaafa waa dubbatu miidhamu malee illee waa dubbatu gaafa miidhame ammoo waa hedduu nama dubbachiifti namni gartee jibbaafis osoo hin taane wal quuxeeffachuufis waliin jechuu danda'a. Sanillee akkasitti hubadha. Cinaa dhaabbattanii waan inni barbaade yoo gargaartan barbaachisaadha. Namni nama ta'uun qofti gaadha nama gargaaruuf. Yaa dhugaadha. Amma nama duwwarraa isa kaasuu dhabnee bar. In kaasini ani barbaadu jaalleef saakiyya galatome abibi kiyya an Oromoo waan isin taatu duraanis arkee rakkadhee arkeetiin waa meeqa arkanennu agarree keessa dabarre sitti haaree malee nuuf haaree aminuti nama kunoo ammaan tana abbaa jifaar jettamu maal jettamu wajjin lafa tana keessa turre. Oromoon gaafatti waa qabdu dhugaa si feeti gaafatti rakkattee gosatee si gaafatti gosti qaallu taanaan akka udaan Tigiree hangas kan jibban Tigiree hanga qaallu jibbitu Oromoon Tigireen jibbitu Tigireen biratti isaanii Islaama nuti biratti adawwiidha maali namni tokko hoggaa Oromoodhaa dhiigdii Oromoodhaa caccabte namni Oromoo dhiige san adawwiidha Oromoo biratti ni beeyna duraanuu nuti. Dargaggaa miira keessaa bahi waa'ee gandummaa dhiisimee amma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka namummaatti dubbachaa jirra. Akka namummaatti amma ibsaan akka Oromummaa gaafattee ibsaa kanaan kabajee barannaan kabajiin alhamdulillah waan rabbii fuula Oromootu nan daabinaniiti jaalleebsumaatu dubbata malee annama kanatti kana muratee nyaatu foon kiyya kana nama Oromoo kadhatee jiraatu alhamdulillah rabbil aalamiin. Eedarati miira keessa bahi abibii kiyya miira keessa bahi. Inshallah waan qabnu maraanuu simaddii dhaabanna humnallee simaddii dhaabanna harkallee simaddii dhaabanna abshirii sin jira biroo kanaafuu ati miira keessaa bahi. La ani kara kiyyaan didanii jaalle ibsaa bee afaanuma jaalle ibsaa sanumaa daran dhorkin bee. Yaan akkuma Oromootti buushuu waraan jee warame akkuma Oromootti akka inni joosanii. Yaa uummata yaa bada Oromoo mee onni abbaa 50 illee taatu bomboliinoo illee taatu. Mee waa hidda darbaati kuumama ibsaa jedhe saniin galchaame kumu takka illee taatu machumaan galcha tafa. Mee narratti hin darbini mee jaalle ibsaa irratti haa darbanii dhiifatanii gabaabdutti. Jaalle yani Badoro munu sarfachiisan amee kumaan galcha billaalee nama mira boosdaadha kumaa galcha Akkuma dabaatee. arrabsuu immoo dhuguma ittisa waan tan dhuguma himu jirta arrabsu jirta. wallahi dhugaa gaafa dooktar ililliin biyya tana dhuftu Jowaar Mahamatiin Maal balleessite qaalluun tun maal balleessite? qaalluun arabarraa dhufte jedhanii maalitti hin beekan
Amma gaa nama maqaa balleessuun fedhu namoota gurguddaa doktoroota adda bilisummaa Oromoo keessatti gaafatamtoota jira beeki. Bikka san keessa. Ammoo eedarwaa Qaalluun maali Oromoon alatti bakka biraatii dhufte? Araba keessaa dhuftee itti gaafatama doktora adda bilisummaa Oromoo keessaa maallaqni walitti qabamee irra walitti qabamee dhaabatti erguu beek namni kun. Yeroo san keessa yeruma rabshoon keessa jiru san nama dooraala 50 kafale. Uummato mee kumoota qaqqabaate kuma galchaani. Ibsa atoo jaalibsa atoo keessaa qabaate darbe Yoo kuma ulbaasaa murataa galchuudha. elee boqonnaa ulbaasaame. Bada Oromoo Jaallee ibsaa bada Oromoo naannatti namaa miti. galatoomi habibi kiyya. Bada Murataa Oromoo kana namaa ulbaasaame elee rabbuu murataa kana sodaadha. ulbaasaa horii mul'iteera. Rabbuu Jaallee ibsaa sodaadhatti irratti kuma ergaa galcha. jaallee ibsaa irratti ergaa jaallee ibsaa irratti bee. Elee murataa kana ulbaasaame murataa elee mooqan. Jawwaaliin naan dalagoone namni tokko dhaa waliin baasu. Ani giiftiin kannaan jeetiin bar dadhabee kan nu bar. La naan kanneen galatoomi habibi Ah, kiyya. awo yaaboo galatoomii daqiiqaa waa xiqqoon qaba daqiiqaa waa xiqqoon qaba anuu hica waan guddaan qabu ibsaa keenya jaala kiyya obboleessa kiyya qaalii na ol kabajaadhaan na ol baasuu keetiif hedduu galatoomii hedduun si jaaladha hedduun si kabaja. Kaaniif ammoo waan obboleessi kiyya jee kanaa xiqqoo wantiin akkaasee saniifiin ol na baasi jee daqiiqaa hanga gabaabaa waan hin qabuuf jecha obboleessa kiyya dhaggeeffadhu diinni waan fedhe haa haasa'u afaan diinaati sun afaan diinaati dhaggeeffadhu. Ilmaan Oromoo wal afaan buusuu fi ilmaan Oromoo walitti ajeessuun hojii diinaati. Nama Oromoo ta'ee jecha gosummaatiin nama tuqu ifiif kabajaa hin qabne. Qaalluun kabaja qabdi. Qaalluun abbaa qabsooti. Qaalluun Oromoo qulqullu. Qaalluun ilma Oromooti. Waan namni haasa'uuf bakka kannite abbaatu kannisni jaan yoo gartee abbaan ifi gaqqabe malee naman ciniinuu jaan. Takka jecha yoo namni namaan jee ta abbaan namaan juutu waa hundarraa hantu. Saniif. Bakkan kanniniif siin jechuu barbaadeeti obboleessa kiyya dhageesse. Bakkan kanneenii fi waan amma jaallee ibsaan jeessan Oromoon yoo akka Oromoon maa godhuu didde. Tasanii bira kuti. Dhaggeeffadhu. Laal yeroon ammaan tanaa kuni yeroo murteessaadha. Yeroo jechaanis waan gaarii hujiidhaanis waan gaarii hojjetanii malee yeroo diina fakkaatanii waan silaa diinni itti gammadu dalaganii miti obboleessa kiyya waan akkasii irraa yoo dhaabbanne hedduudha bareedaadha jechuu barbaadeetiyaan. Namni Oromoo wal jibbisiisuun Oromoo wal nyaachisuun hujuma gartee habashaan hoomorkii habashaan fuudhee nu dura lafa kaa'e. Sani Habashaadha warri gaafattoo akkas naan jee Oromoo qulqulluudha. aboo bar habashaa ati beeytu sanirra Oromoo afaan habashaatiin dubbattuutu irra diina Oromoodhaa fi hin dagatin tana. Walgalchaa boos maallee. Sigaleen maan tana obboleessa kiyya. Ani rakkina Oromoo irraan qabu nuti Oromoo itti wareegamne itti as geenye malee laakiin waan as keessatti biyya namaa keessatti dalagamaa jiru tanaan nu aarsa malee nuti Oromoo. Hin aariniin sin jee bartun sin aarsuun qabdu ati irraa guddadhu. Hin aarin. Wanni summaan si aarsuu hin jirtu. Ifitti amantummaa qabaatta. Ifitti amantummaa qabda. Ifitti amantummaa teetiin jiraadhu. Akkuma kaleessa jiraachaa turtetti. Jecha san hedduu gartee ol kakaasuudhaan oowwisuun faayidaa takka hin qabu. Waan fedhan. Baruu soomorkii biraan lanuu kaayuu ta'an. Iftaanis hoggaattumtu jalaa Elemoo hutte. kiyyaani allaan ammaan hin jeenni beektaa elemoo kiyya wayin jeen laalani gurbaa kana aboo akkana gosummaa tanaan akkasina godhanii jennaani. Mee gosummaa tanaa keessaa balleessaa gosummaa inni gartee isinitti dhiitatu tan akka Oromootti buush godha agarsiisa jennaan Oromoon akkuma inni jeesan jettee raftee achitti waan keessa dhufan anuusa maali gurbaan kan lollaan uummanni jalaa Bar jaalibsaa maal seete namni hoggaa sammuun dandooyte. Namni hoggaa sammuun dandooyte gabrummaan hoggaa sammuu nama dandeessite. Hoggaa gartee akka sibiila biyyee keessa turetti danda'an. Nama kana qulqulleessuun sibiilli takka dandooyinaan beeku uummata akka gaafa faayidaan qabu nageetti tumtuu feetee geessitus qaceeluun hin danda'amu ni caccaba. Haa ta'uti ammoo obboleessa kiyya irra deebi'eetiin siin jaa ammallee namni har'a jecha hin taane karaa rabbittis gosummaa bar ittiin wal beekaadha ittiin wal adda baafadha ittiin wal jaaladha ittiin wal kabaja kan beelawe wal beela baasa kan dheebete dheebuu namaa miti Oromoon bar nama dhiiftee bineensaa ka dheebatu dheebuu baaftii bar jaalala akkasii walii qabna ammoo warri silaa jiruu teenyaan feene halkanii guyyaa hoomorkii nurraa oliiti
sammuu teenya tana fayyadamanii wal nu nyaachisuudhaaf dhiiraa fi dhalaan duula nuti hin beekne fakkeessanii nurra duulaadhaa jiran saniif bakkan kanneen ilma adeera kiyyaa. Anan gasumaan jechuu barbaada za'aadhaan hin qabne silaa ibsaa xiqqoo isin biraan tura jaalibsaa kiyya hedduu naa ulfaadhu boqonnaa tiyyaan narraa dhumate nagaan naa jiraadhaa warri mana keessa jirtan hundi keessanuu isiniin jaaladha obboleeyyan kiyya naa jiraadhaa naa galatooma. Diinaaf bakkan kanninaa nuutuu akka waliiti waan ammoo wajji qabaachaa turreerra taboru wali qabaachuudhaa teenyuu tan nu hafteetu irra guddoo hin dagatinaa tana. Kaarraan tana waan hamtuu jire bakkuma san teessiif falaawaraan harkadha jee qarree azaabaa hamtuu sanitti if hin qaarsina. Rabbi birattis badhaasan harkattan ilma namaa birattis kabajaan harkattan. Kabajaaniin an ibsaa kabaju kabajaaniin an obboleeyyan kiyya kaas keessa jiran kabaju mataa kiyyaafi hin dagatinaa tana. Hedduun isin jaaladha hunda keessanuu naa jiraadhaa obboleeyyan kiyya galatooma. Yalla nageetti.